D fi viitaaminii hedduu of keessatti kan qabuu fi akka qullaa'uu fi kotteen akka isin irraan caccabne barbaada akka kololoksii fi keemikaalli mana fincaanii ittiin dhiitan qulqullina. Tatarsa'uu yookiin ammoo harka keenya nu hooksisu nu goggogu sababa kololoksii fi keemikaala adda addaa ta'uu mala akkasuma namoonni biyya keessaa hawwalee keenya dhoqqee fi akkasuma ammoo tuyyuu kuusaa adda addaa haratan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin rakkoolee harka keenyaa furmaata ajaa'ibaa kan biyya keessa jirtanis tahee biyya alaa keessattuu shamarran keenya mana arabaa keessa hojjetan hawwalee keenyaa fi akkasuma ammoo tuyyuu obboleeyyan keenya biyya keessatti kosii fi akkasuma daara adda addaa mana keessatti argatan. Kan asitti argitan kun wantoota sadii hubadhaa asirratti meeshaan as jiru afur ta'uu danda'a. Garuu kan walitti hojjennu sadii. Sadiin kana keessa ammoo tuyyuu kan biraallee irratti kan haasa'uu fi viidiyoo kanarratti waan hedduu kan isin ibsu. Obsaan viidiyoo kana caqafachuun hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii godha. Kan asitti argitan kun laastikii yookiin baaziliiniin keessaa dhume kan amma itti hojjechuu hennuudha. Baaziliinii xiqqoo wayii kan dura itti hojjetadhe kan of keessaa qabudha. Isumarratti dabalee hojjetachuu hedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu kan na cinatti argitan harcee boqqollooti. Nashaa ka jedhu kun nasha dura ka arabiin jedhu kun harcee boqqolloo Afrikaa biyya kam keessayyuu biyya keenya keessallee kan jirudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya faayidaa isaas tahee maal akka nu fayyadu hunda kan waliin haasofnu ta'a. Baaziliiniidha. Baaziliinii ani baaziliinii loozii yookiin baaziliinii akkuma dura isinitti mikakaa'u batarii kireema isaallee akkuma fayyadamuun isii kana baay'ee jaalladha. Foolii isaas tahee akkasuma immoo faayidaa isaallee baaziliinii hedduu baaziliinota hunda keessaa filatamaadha. Kana jechuun kiyya baaziliiniin orijinaarris yookiin ammoo baaziliiniin waan tokkollee ittiin makamne bifuma bulee yookiin ammoo cuquliisa kanaan ni taha. Itti aansee kireema kana sirriitti yeroo hedduu maadiyaatis tahee akkasuma hasasiyaa yookiin infekshinii gogaa keenyaa yookiin ammoo tuyyuu gogaa keenya bakka kamiyyuu irratti yoo ta'e gurraachannaa ho'isiisaa fi maadiyaatii adda addaallee nurraa balleessa. Hunda isaa hanga xumuraatitti na wajjin viidiyoo kanaan namni buutanii argitanii jettan irraa hubattanii kireemni kun ilikoo moo maal jedha isiniif maxxansa ilikoo kireem jedha bakka kamiyyuu ni jira. Namoonni biyya keessa jirtan ammoo isa malee akkamitti akka fayyadamtan hanga dhumaatitti na wajjin turtii gaarii irra caalaa yookiin irra filatamaadha biyya keessa kan isin fayyadamuu dandeettan. Baaziliinii maankaa hanga nu barbaachise yookiin meeshaa reefii sanitti baaziliinii maankaa lamaa kutadhe akkasuma ammoo tuyyuu harcee boqqolloo maankaa tokko itti kan godhadhuudha. Isin viidiyoo kana namoonni hundi harki isaa garaagarummaa qaba. Sababni kireema kana yookiin kireema ilikoomii kana fiduu danda'eef tokkoffaa irratti ittisa alerjikii yookiin baakteeriyaa akkasuma harki keenyas tahee gogaan keenya akka nu gurraachanne yookiin gurraacha nurraa ittisuu fi tatarsa'iinsaa fi akkasuma ho'isiisa nurraa ittisuuf nu gargaara. Baaziliiniin akkuma isin beektan wanna kamiyyuu waan alaan dhufu wantoota akka qaama keenya goysanii fi akkasuma immoo qaama keenya tatarsaasan lalaafisa gogaa keenyatiif faayidaa guddaa qaba. Akkasuma immoo bishaan gogaa keenya keessa jiru yookiin ammoo tuyyuu faayidaan kan gogaa keenya keessa jiru wantoonni biraa simatan yookiin seenanii nu rakkisan harka keenya tatarsaasuus tahee akkasuma nu hoksisuu fi akkasuma nu qamaacessuuf nu goggoysuuf nurraa qolata. Yeroo hunda yoo kana fayyadamtanii jettan shamarran keenya inshaallahu ta'ala ni fayyidan isiniin jedha. Akkuma asitti argitan kana baaziliinii maankaa lama hanga sadii kutadhee bishaan distiitti qopheeffadhee bishaan san ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ibiddarra kaa'ee baaziliinii laastikii reefii xiqqaa qullaa san isa san fuudhee bishaan san keessa gakkaa'ee bishaan sun oowwadha baaziliinii akka bayisuuf jechuudha. Haala amma isin argitan kanaan baaziliiniin erga baqee jedhee ammoo tuyyuu akka isaan wal fudhatan maal godha kireema ilikooma kana walakkaa itti godha. Baaziliinii maankaa shaniititti kireemni kun ilikoomni walakkaan gahaadha. Baaziliinii maankaa jahaatitti kireemni kun ilikoomni tokkichi gahaadha. Maankaa jahatti maankaa sadiitti walakkaa isaati. Harceen boqqolloo yookiin kafa Afrikaa irraa qophaa'e maankaa tokkotu gahaadha. Hubadhaa sirriitti hunda isaa addaan baafadha. Harceen boqqolloo gogaan keenya akka lallaafuu fi akka qulqullaa'u akka bareeduu fi akkasuma immoo tuyyuu gogaan keenya kan goggoge qamaacee kun akka daddafee nurraa luqa'ee wal nuuf gogaan keenya wal fakkaatee nuuf fayyutti nu gargaara. Faayidaa guddaa kan qabuu fi wantoonni amma isinitti himu kun wanni akka harcee boqqolloon viitaamin A, viitaamin D fi viitaaminii hedduu of keessatti kan qabuu fi akkasuma ammoo tuyyuu pirootiiniidha. Sababa kanaaf jecha akka sirriitti qaama keenya fayyisuu fi yookiin ammoo tuyyuu yeroo gabaabaa keessatti akka itti fayyitan isin gargaara. Viidiyoo kana jechuudha yeroo dheeraa dura kan hojjedhe garuu sagalee har'a irratti isin qabe isin jalaa badee jira. Haa ta'u malee obboleettii tiyya viidiyoo wayii gadhiistee garaana nyaate qalbii na cabsee sababa saniif jecha gadhiise isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan erga wal fudhachiifnee jennee sirriitti waliin dhooyna osoo harka keenya irraa hin fudhatin hanga
harceen boqqolloo akkasuma kireemaa fi baaziliiniin walitti bahanii wal fudhatanii wal makanii kireema nuu ta'anitti jechuudha. Kana jechuun kiyya bishaan oowwaa ibidda irraa fuudhaa yookiin ibidda jala dhaamsaa namoonni biyya kasala irratti fayyadamtan kasala irraa disticha san buusaa akka laastikiin kun isin jalaa hin gubanne ammas sirritti hubadhaa. Wanni isin sirritti beekuu qabdan meeshaa burcuqqoo waan akka sahanii burcuqqoo yookiin gizaazaa yookiin shaklaa isa jettanii sanitti illee hojjettanii meeshaa baaziliinittis tahee meeshaa kireema dibata biraatitti illee naqachuu ni dandeettan. Harcichi boqqolloo kan faafrikaati kan reef argitan waan ta'eef jalqaba baaziliinii erga baysinee geessinee kireema san walakkaa itti godhanne baaziliinii mankaa sadi kireemi ilikoom mankaa yookiin ammootu walakkaa isaa itti goona. Harcee boqqolloo ammootu erga kireema ilikoom baaziliinii walitti baysinee wal fudhachiifnee jenne harcee boqqolloo mankaa tokko itti godhanna. Mankaa xiqqaa yoo ta'e ammootu mankaa lama itti godhanna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dibata kana fayyadamtanii inshaallah ta'ala osoo hin fayyin hin haftan isiniin jedha. Haalumaan kanaan wal fakkaatu namoonni biyya keenya jirtan obboleeyyan keenya keessattuu sababoota adda addaa sababa jireenyaa dalagaa biyya keessatti harki keessan akka isin qulqullaa'u fi kotteen akka isin irraan caccabne barbaadan haaluma kanaan tokkoffaa irratti sirritti hubadhaa. Baaziliinii dhiyeeffattanii harceen boqqolloo biyya keenya illee ni jira sirritti harcee boqqolloo dhiyeeffattanii itti aansuun ammootuyyuu kireema kakaawaa butar hin jira birrii 250 akkasumatti fakkaate birrii biyya keenya baay'ee rakasa garuu biyyoota biraa irratti doolaara guddaa fi akkasuma ammootuyyuu fakkeenyaaf akka biyya Suudi Arabiyaa riyaala 45 akkas jechuun birrii biyya keenya 1,000 fi wayi jechuudha. Tokkicha ka biyyoota biraatti ittiin bitan biyya keenyatti isa 4-3 bitanii jechuudha. Haala kanaan ergaa bittanii jettanii walitti zayitii ejersaa, baaziliinii, kireema, kakaa'oo batarii yeroo hedduu hin fayyadamtan fuulaaf waan ta'eef haaluma kanaan jechuudha. Baaziliinii keessan isinillee distii kasalarra keettanii bishaan itti naqxanii distii san keessa meeshaa qodaa qullaa ta'e yookiin ammootuyyuu qodaa qulqullina qabu waan akka sahnii foolii nyaataa hin qabne meeshaa baaziliiniin keessaa dhume fi meeshaa liishiniin keessaa dhume afaan isaa bal'aa ta'e ta'uu danda'a. Irra keettanii ibiddarra baaziliiniin erga baqe kireema kakaa'oo batarii itti kuttanii booddee sanii ammootuyyuu zayitii ejersaa itti qiccanii booddee sanii ammootuyyuu harcee boqqolloo itti gootan hundi keessan karaan dibanni isaa karaa tokko galgala hunda hirriba duratti kan dibattanii ittiin raftan daqiiqa 5 harka keessan kan sukkuumtan itti aansuun ammootuyyuu shamarran keenya warri keemikaalli akka kololoksii fi keemikaalli mana fincaanii ittiin dhiitan qulqullinna adda addaa ittiin qulqulleessitan harka isin ciccire galgala hundaayyuu loomii fi sukkaara harka keessanitti dibuudhaan daqiiqa 30 erga ofirra tursiiftanii bishaan oowwan ofirraa lollaatanii qoricha yookiin ammoo dibata amma qophaa'e kana dibattanii ittiin raftan bi'iznillaahi ta'aalaa kan ittiin fayyidan ta'a. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa warri maatii koo taatan ammoo like share gochuun koomentiin yaada keessan naaf barreessaa. Isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama of kolchaa. Du'aayiin ammootuyyuu sirriitti natti roobsa. Sababa jechuun du'aayii keessanitti waan hajamuuf viidiyoo irraa isin jalaa badee akka deebi'u asumaan du'aayii naa godhaa. Hundi keessan nagaatti fayyaan faaya horaa bulaa.